Eenyuree diinni Itoophiyaa biyyattii bal'oo tangaanfa Afrikaa dimokiraasii argitee hin beektu tasumallee takka kan dhufee dabru hunduu irratti wal jijjiiraa ummata boochisee makarsee gidira biyyattii qoqoraa akka lafeetti baatu kophaa itti soorama kan biraatiif hin laatu akkasiin deeysanii biyyattii uuman badhaatu tahullee hin ciccirre walitti suphanii daangaa afraniinuu birmadummaa isii eeganii osoo addan facaasin bara 2018 hin ga'anii. Qabsoon qeerroo inni dhagaamu karaasee mootummaa wayyaanee kan biyyarraa baase ilma ofii seehee naftanyaa aangorra baasee qabsoo qeerroon itti caphee kophaa itti dhiige aangoo abiyyitti kennee kunoo ilmi abaarsaa abiyyi biyya diige. Biyya jabduu gaanfa Afrikaa tan biyya ollaatiin tuffatamtee hin beeyne takka aangoo shiraatiin irra turuu hawwanii biyya ufiitti waraana ufitti bananii biyya takkitti addaan cicciranii dinagdee ajjeesanii waraana ufiis fixanii ummata buqqisanii kaanis ajjeesanii dubartii gudeedanii daa'imman beelessanii kaan qalanii hayyoota keenyas hidhanii dandeettii ittiin bulchan hin qaban akkasiin biyya diiganii piippii ofirraa kaasu biyyoo qabaatte hiree kan biyya jaares garre kan biyya diige abiyyii mitiire. Kan riqicha muru kan hospitaala diigu kan jaldeeyyii Eritiriyaa fidee meeshaa manaa guuratee fiigu kan biyya ollaa yaammatee biyya ofii tumee diigu kan hojjetaa jiru eenyuree akka biyyi baddu kan jiraa ajjeesee siidaa du'aaf ijaaree itti sagadu kan dimokiraasii jibbee sirna abbaa irree durii barbaadu sirna dhiiga dhugee foon namaa nyaatu kanaaf sabaaf sablammiin jibbaa isaa iyyaa ammoo isiniif galtee eenyu diinni Itoophiyaa. Yoo manni nagaa qabaate ollaaf duulan yoo mannuu lola qabaate eessan gaduu bayan raayyaa ittisa biyyaaf poolisii naannolee keessanii kan ofiin tiksuuf ijaarattan eessa geessitanii jara fixxammoo hawaasa leenjisuu maaf eegaltanii manguddoo mataa arriif haawwolii ulfaa waraanaaf leenjisuun addunyaarratti fafa haadha dhiiraa salphiftee humnaan leenjifta TDF waraanni kee dadhabe jaratu dandaya seeta osoo nama taate silaatuu ni qaanfatta dubartii umuriin haadha keetiin qixaa akkamitti waraanatti ergitaa jaarsolii mudhii kutte daa'imman kichuu cirta nugusa torbaffaa abjuu kijiba haadhateetii abjootta. እናቴ ሰባተኛው የኢትዮጵያ ንጉስ አንተ ነህ አለችኝ። Abjuu kijibaatiin biyya akkamitti ijaaramaa saba miite biyya diigde rabbiin si haa godhu dhabama. Warri dhiiga namaa dhangala'uun durgoo nyaattu warri dhiiga lammiitiin qumaara taphattu warri nyaattee buluuf lammii kee waakkattee dhiigaaf imimmaan saba keerraan tarkaanfattee dhufaara woboon ofirratti eeggadha jalmarroon isin jookareera dafaa harka kennadha dhufaa jira woboon tahuuf abbaan hiree kan biyya baraare kalee qeerrodha kan Itoophiyaa diige eenyuree alleellisaa Oromiyaati. Amna,